Ashamaa akkam jirtu baga nagaan gara chaanaala keenyaa dhuftan. Akkuma baratame egaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Odeeffannoo haaraan walitti deebinee jirra. Maashina pilaastika hojiirra oolee daakuu. Guyyaatti kosii pilaastikaa irraatii qarshii 1,000 argachuun ni danda'ama. Kaapitaaluma qabdaniin kan hojjetamuu danda'udha. Iddoo iddootti pilaastika gatamuu kana yaaduu dandeessu. Yookaan iddoo adda addaatti pilaastika gatame arguun kan baratamedha. Artlist.io. Pilaastika hojii irra oolee maashina daakutu jira yookaan maashina pilaastika hojii irra oolee daakutu jira. Kaapitaala 200,000 jalqabuun gabaarratti ni argama. Yookaan nuni sadarkaa isa jalqabaa jalqabuu yoo barbaanne kaapitaala 200,000 irraa jalqabuu ni dandeenya. Pilaastikni iddoo adda addaatti ni gatama, karaa irratti kukkufee ni argina. Garuu pilaastikni kun egaa qarshiidha yookaan madda galiidha. Galii gaariis ni argamsiisa. Pilaastika daakuu yoo dandeenye galii gaarii itti argachuu ni dandeenya. Ji'atti hanga qarshii 30,000tti irraa argachuu ni dandeenya. Hojiin kun egaa hojii gaariidha. Galii gaariis ni argamsiisa. Hojii kana akkuma jalqabdanitti battalumaan qarshiilee irraa argachuu jalqabdu. Maaliif firii oomisha keessanii yookaan pilaastika daakame kana faabrikaa pilaastikoota adda addaatu biyya keenya keessa jiru. Pilaastikoota kana yookaan daakuu pilaastikaa kana faabrikaa pilaastikaa kanaaf dhiyeessuudhaan akka roo maateriyaalitti jechuudha. Isaaniif warra faabrikaa pilaastikaa qabaniif pilaastikni daakame kun roo maateriyaal isaaniidha. Isaaniif dhiyeessuudhaan guyyaatti hanga qarshii 1,000 irraa argachuu dandeenya. Yoo hojicha bal'isnee hojjennes hanga badhaasaatti nu geessuu danda'a yookaan badhaasa itti argachuu dandeenya. Yeroon akkas isiniin jedhu kan isin badhaasu akkuma addunyaatti jijjiirama haala qilleensaa irratti dhaabbanni yookaan dhaabbattoonni adda addaa hojjechuutti jiru. Akka biyya keenyaatti biyya keessattis akka biyyaalessaattis dhaabbattoonni adda addaa hojii kana yookaan haala jijjiirama qilleensaa irratti hojjechuutti jiru. Dhaabbattoota kanneen irraa badhaasota adda addaallee argachuu dandeessu. Kaapitaala qabdaniin irratti hundooftanii hojii hojjechuu dandeessanidha. Garuu xiyyeeffannoo keessan ta'uu kan qabu waa'ee maashina kanaadha yookaan maashina pilaastika hojiirra oolee daakuu kanaadha. Akkuma isinitti himee maashinichi qarshii 200,000 irraa jalqabee gabaarratti ni argama. Maashinii kana yoo barbaadan yookaan maashina kana argachuu kan isin dandeessan gabaarra iddoo adda addaatti ni argama. Garuu yoona yaada bal'inaan barbaadan description box irratti telegram chaanaalii isiniif nan kaa'a. Gara sanaan gara telegraamaan quunnamuu dandeessu. Yeroo ammaa kana balfoota yookaan kosii karaa irratti arginu keessaa iddoo guddaa kan qabaatu yookaan baay'inaan karaa irratti kan arginu keessaa pilaastikoonni kukkufan baay'ina qabu yookaan baay'inaan kan nuti arginu pilaastikoota adda addaadha. Pilaastikoonni kun saayizii adda addaadhaan yookaan gosoota adda addaadhaan kukkufanii ni argina. Pilaastikni kukkufe kun galii gaariis ni argamsiisa yookaan qarshiidha jenneerra sila madda galii gaariidha. Maarree nunis pilaastikoota kana karaarraa sassaabuudhaan daaknee gabaaf dhiyeessuu yoo dandeenye madda galii gaariidha.
Akkasumas pilaastikoota kana mana keenya keessatti ni argina yookaan mana keessatti kosii pilaastikaa baay'ee argachuu dandeessu. Iddoo adda addaatti argamuu danda'a pilaastikni kukkufee. Baay'ee murteessaa kan ta'e garuu maashina pilaastika kana daakuudha. Maashinicha yoo bitattanii hojiitti jalqabdan hojii baay'ee bu'aa qabeessa ta'edha. Maaliif faabrikoonni pilaastika deebisanii hojiirra oolchan yookaan pilaastikoota daakame kanarraa deebisanii pilaastika adda addaa hojjetan ni jiru. Faabrikoonni adda addaa faabrikoota sanaaf pilaastika kana daaknee dhiyeessina jechuudha. Yookaan irra deddeebi'ee hojii hojjetamuu danda'udha. Maashinichi saayiziidhaan xiqqoo maashina beennu yookaan maashina mana baaburaatti arginu irraati xiqqoo ishee kan xiqqaatedha. Garuu pilaastika yeroo daaku gatii guddaa baasa yookaan galii guddaa nuuf galchuu danda'a. Salphaatti iddootti socho'uu danda'a. Yoo kaapitaala fooyya'aa qabaannee yookaan yoo na jabaannee hojjennee kaapitaala keenya guddisuu dandeenye maashinii pilaastika hojjetullee bitachuudhaan yookaan gara faabrikaa pilaastika oomishuuttillee ce'uu ni dandeenya. Hojii kana yoo na jabaannee hojjennee hojii baay'ee itti milkaa'uu dandeenyudha. Hojii yeroo hundaa hojjetamuu danda'udha. Maaliif pilaastikni yeroo hundumaa yeroo akkas jedhu dirjitoonni adda addaa yookaan dhaabbannoonni adda addaa kun egaa firii oomisha isaanii pilaastika fayyadamuudhaan kan isaan dhiyeessanii. Namoonni firii oomisha isaanii sana bitatanii fayyadamanii pilaastika kana ni gatu. Pilaastika kana immoo sassaabnee yoo deebisnee daaknee deebisnee faabrikaatti gashinee hojiirra oolchinee hojii yeroo hundumaa hojjetamuu danda'udha. Yaadota biizinasii biraas yoo barbaadan subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Maaliif subscribe yoo gootan viidiyoo nun kana gara fuulduraatti yoo hojjennus dafee isin bira ga'uu danda'a. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoota kanaan dura hojjennee chaanala keenya keessa seenuudhaan ilaaluu dandeessu. Yaadota biizinasii adda addaatu jira.